waan nama fidee dhufe waan nama gammachiisuu fi waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Tokkoffaan inni jalqabaa jechuudha. Gammachuu raacheeti jechuudha. Inni itti aanu immoo namni fayyaa qabu namni humaa tokko hin rakkanne haadha manaasaa faanallee lola humaa hin qabne walitti bu'iinsa tokkollee hin qabne lafaa ka'ee qaxxi jedhee manatti bakka ijoollee ciisanii jiranitti haati manaa ciistee jirtutti beenzila uffatatti godhee jara affanee ka'ee duubaan immoo abidda qabsiisee waan baay'ee nama dhibudha. Biyya keessa biyya alaatti Ingilaanditti waan ta'e dhugaa waaqa baay'ee nama rifachiisa jechuudha. Yeroo tokko wanti ta'u jechuudha. Biyyoota garaagaraattis biyya keessattis jechuudha waan ajaa'ibaa ta'asin jira. Egaa nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniifuu baga jala bultii du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahee yaadannoo isaa jechuudha. Hunduma keessaniif immoo lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa isa jalqabaarraa yookaan irraachuu tasfaa'ee baga gammadde koongiraatuleeshin obboleettii isaa argate hawwii hin dhufte jechuudha. Dhuguma ijoollittiin akka isaan wal fakkaatan dhugaa waaqa baay'ee nama gammachiisa. Egaa maal waan ta'e immoo akka irraa hubattan beekamaadha jechuudha. Namni yeroo baay'ee ani waan haadha hin qabneef namaa gadi ta'e, ani waan abbaa hin qabneef namaa gadi ta'e, haadha dhabuu koota akkas na godhe, abbaa dhabuu koota akkas na godhe, obboleessa dhabuu koota akkas na godhe namoonni baay'een jedhan jiru jechuudha. Raachuurraa garuu wanti baratamu haadhas dhabdee abbaas yoo dhabdee obboleessa tokko obboleettii tokkos yoo dhabdee ofiidhuma keeyyuu nama ta'uu akka dandeessu jijjiiramuu akka dandeessu tu irraa baratamaa jechuudha. Haadhas dhabuu danda'a namni, abbaa dhabuu danda'a, obboleessa tokkollee dhabuu danda'a, maallee dhabuu danda'a. Garuu namni sun ofiidhuma isaa nama harka hin kennanne yoo ta'e, nama cimaa yoo ta'e, nama jabaataa yoo ta'e, nama achi gahuun qaba, sanarra gahuun qaba nama jedhu yoo ta'e eessayyuu hin gaachuudha. Argitanii amma yeroo inni itti obboleettii isaa tokkitti kana argatu wal argu kana raachuun nama iddoo geedha. Nama hojjetee nama yuu gargaaruu danda'udha. Nama ofiisaatiin obbulchuudha. Nama iddoon gahu gaheera jedhe. Kana gara fuulduraatti maal ta'uu barbaaddaa? Jennaani jechuudha wanti yaadani maal jedhe gaafatti seetanii gara fuulduraatti maal ta'uu barbaaddaa jennaan ati maal ta'uu barbaaddaa jetteen animma waan hin ta'uu barbaadu ta'eera waan ani iddoon gahuu barbaadu gaheera jedheen. Argitanii miti? Kanaafuu iddoo gahuu barbaadu gaheera waan irra gahuu barbaades gaheera jechuudha. Kanaaf amma laalaga haadha dhabuunis duubatti isa hin deebisne, abbaa dhabuun duubatti isa hin deebisne, obboleessa dhabuun hin deebisne, obboleettii dhabuun hin deebisne. Garuu ciminni isaa obboleettii isaa immoo ofiidhuma isaa barbaadee argachuunsaa osoo miidiyaan kamillee iyyaafannoodhaaf hin dhiyeessin ebeluun jedhin akka EBS faa akka maalii faa hin dhiyeessin ofiidhuma isaa barbaadee argachuunsaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Biyya dhufuunshis baay'ee nama gammachiisa. Wal fakkaatu immoo seetanii qorrota akka funyaan harree wal fakkaatan baay'ee nama gammachiisa. Egaa jabaadhaa isinillee. Haadha kan hin qabne jira, abbaa kan hin qabne jira, obboleessa kan hin qabne jira, obboleettii kan hin qabne jira. Kana hundaa yoo dhabdeeyyuu ati qofti harka hin kennattu taanaan iddoo barbaadde sana hin geessa, iddoo yaadde sana hin geessa. Maatiin haa jiraatanii gaariidha. Yoo hin jirre sumaa miti. Garuu maatiitti sababeeffachuun sababa ebeluuf hin kufee, sababa ekeleef hin duubatti hafee, sababa ekeleetiif jedhanii sababa yoo namarra kaa'anii sababichuma duubatti haftaa jechuudha. Garuu humaa sababa namarran keessu taanaan ofiidhuma kooti yoo jettee fudhatte eessayyuu hin geessa. Dhaamsi kiyya kana isin jedha. Isa garatti aanutti yoon isin dabarse garuu I'm sorry. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wantichi biyya Ingilaandittidha. Wanti kun kan ta'e jechuudha. Egaa Itoophiyaadha lamaanuu akkuma nama kamii isheenis achi turte innis achi ture.
wal arganii wal fuudhanii wal jaallatanii wal karoorfatanii wal fuudhanii isheen garuu ijoollee dahuu hin barbaaddu jechuun dursa waan hundaan guuttadhaa warra jedhanidha. Isheen dahuu hin barbaaddu jechuun suruma toon taane dura wanta nama barbaachisu dhalli namaa jechuun isan barbaadaa itti isheen. Inni garuu murteessaan ijoolleedha malee waan kotota miti jedhee amansiise. Haa ta'u erga ijoollee ishii duraa duubaanii ijoollee suuraa irratti argitan ijoollee babbareedduu kana duraa duubaan deesse. Walumatti aansitee deessee jechuudha dhiiraaf dubara kana. Hamma waliin jiraatan keessatti immoo jarri kun lamaanii walii galu lolan qaban humaa akka isheen himatteetti jechuudha. Ijoollee isaallee baay'ee jaallata namni kun jechuudha. Baay'ee amma fakkeenyaaf mana keessatti ijoollee ofiyyoo waa balleessite adabuun jira miti. Seera qabsiisuudhaan waan balleessite yoo ta'e sixxooriites haa ta'u iddootti shat godhamu yoo jiraates akkanattiin waan sanarraa akka isheen deebituu fi caljettee yoo laalte amaleeffatti waan ta'eef jira miti. Kanumallee inni gochuun barbaadu. Haadhatullee waanuma kanayyuu adabee seera qabsiisa malee inni baay'ee jaallachuurraan kan ka'e jechuudha laala. Osuma akkana jedhanii guyyaa sana garuu huma lolli tokko hin jiru jette isheen jechuudha. Wal dhabdeen tokko hin jiru jette. Ciisanii jiru. Akkuma ciisanii jiranittidha. Isheenis ciistee jirti. Ijoolleen illee rafanii jiru. Namchi kuni fayyaadha mootii maal akkas godhe hin beekamu. Seexanatu safaana hojjete ta'e dhuguma dhugaa waaqa namichi yoo poolisiidhaan qabame yeroo gaafatamus humaa tokko rakkinaan qabu jedhe ijoollee konan jaalladhadhe. Isheen immoo ishee faana lola qabdaana isheen haadha koonaa caaltiyyuu jedhe. Isheen haadha koonaa caaltiyyuu jedhe. Achi akkamta akkas gootireennan sammuu koona dhukkubaa jedhe. Namni akkanatti tartiibaan dubbii haasa'uumee sammuun yoo nama dhukkube kana hin godhan maraattuun isheen karaarraayyuu mucaashii sirriitti qabatti dhugaa waaqa. Nagarra ishee yeroo darbee ani beeku garuu seexanumatu isa faana akkana godhe natti fakkaata. Gaa biyyoonni gurguddaan kun biyya seexanaa miti dhugaa biyya seexanaati. Biyya Luusiifaridha. Biyya 666 biyya waan hunduu achitti naggase waan ta'eef biyyi sun nagaan argatu. Dhalli namaas nagaan argatu. Balaatu baay'ata. Lolaan illee baay'ata. Sigigaachuun lafaan baay'ata. Kirkirri lafaan baay'ata. Biyyoota seexanaati. Kanaaf nama kana faan kan hojii kan hojjete seexanan jedhan gaafa dhaggeeffadhe dhugaa waaqa. Egaa namni kun maal godhee egaa biyyoota gurguddaa lafa hundumaa kaameeraan jiramti. Kaameeraan zim jedhee taa'ee hin waraaba. Gaafa wanti ta'e rakkoo wayii uumamu kaameeraa sana keessaa bahaa jechuudha. Namni sun yeroo inni dhaqee beenzila bitullee yeroo maal godhullee kaameeraan waraabeera. Waan hundumtu jechuudha. Beenzila bitee fidee uffanni jiramti carqee jechuudha. Iddoo isaanii rafan irratti nannaqee jechuudha. Fooliin sunu isaanii hin dhaffana baay'ee beenzila baay'ee naqee isa boodamu maal godha abidda immoo iddoo ittiin qabsiiseera. Iddoo nyaata qopheessan irratti iddoo sanatti abidda qabsiisee achiin balbala immoo sakaraa isaan jiranii karaa duubaa jette haati. Balbala sakaraa duubaa immoo qollofee ofii baheera. Abiddi ala xuulii dhumaan achi yeroo qabatu aaratu ijoollee kana abiddiin tuqne garuu aaratu mana sana ukkaamsee mucaan dhiiraa battaluma sana lubbuunsaa bahe. Ishee durbaa garuu hospitaala geessanii achuma isheen isin boqatte. Haatillee mana sana keessa jirti isheen egaa wal faana hin du'ani bakka tokko sin ciisne haati hin baate. Haatu anis isaan faana du'uun qabattee itti deebite. Egaa naannoon sun immoo dafanii dammaqanii abidda dhaamsu suni dafee dhufee naannoo sanarra dhaamse. Ergasii immoo innis ofin ajjeesadheetu of balleessuun qabadheetu of taaggaluuti poolisoonni isallee qabanii jechuudha. Yoo himatu immoo akka dura siniin jedhe rakkoon tokko akka hin jirredha kan inni himate. Mee maal jettu kana dhugaa waaqa. Baay'ee tokko hin ulfaatu amma haati kuni hin beeku an dhugaa ijoollee lama
ergi wanti kun raawwate baruma kana keessadha yoo xiqqaate jaafurin ta'a. Taateen kun ergi irratti ta'e jaafurin ta'a jechuudha. Inni mana hidhaa galee isheen immoo jirti amma akkasumatti jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Yeroo tokko wanti ta'u namni osoo lolan qabaatiin, osoo rakkoon hin jiraatiin, osoo homtuu hin jiraatiin, osoo wal akkamitti kun ta'a jettanii yaaddu. Isheen iyyuu anu anaaf gaaffiidha kun jetti. Garuu kan nama biraatu raawwate jedheen anuu shakkaa ture. Yeroo poolisoonni isa qabanii as daddarbatanii achi hidhan iyyuu isan tuqinaan jedha ture dura. Maaliif inni fayyaadha ka lolan qabu ka ijoollee isaa baay'ee jaallata ka. Nama biraat akkas godhe seeteetu isheen yaadaarti. Garuu inni ofii masaa akkana godhe immoo yeroo himatus baay'ee waan nama dhibudha. Dhugaa waaqa dubartittiin baay'ee na azansiiste dhugaa waaqa. Arganii dhabuurra duruma akka karoorfatte sana osoo cal jettee teessee raattee umurii ishee guutuu hin gubattu turte. Umurii ishee guutuu gubatti amma dhugaa waaqa. Osoo ani isaan faana deemeera ta'e jettee kan isheen amma yoonaa gaabbitu jechuudha. Garatti illee dhugaa waaqa garatti dafa dubbatan hin qabu. Ani garuu maalin jedhe seexanatu safaana hojjetan jedhe. Biyya seexanaa keessa waan jiraataniif seexanumatu isa fuuldura deemee suma godhe akkas godhe egaa seexanatu ijoollee kana nyaatee taa'e. Waaqni garuu nama haa oolchu dhugaa waaqa. Amantii qabaachuun yeroo tokko kanaaf nama fayyada. Namni amantii qabu, namni waaqa kadhatu, namni waan itti amanu sanaan seexana jechuudha ofirraa fageessuu danda'u kanaaf nama fayyada jechuudha dhugaa waaqa. Yeroo baay'ee gara waaqayyootti dhiyaachuuni kun waan akkasii faarra nama oolcha jechuudha. Seexanni akka barbaadde uftee mana kee hin borcitu. Dhugaa waan sirraa ittisa jechuudha yoo ati harka kee gara waaqayyootti kennatte. Garuu isaanii warri biyyoota sanaa seexanatti amanu, seexana faana jiraatu, maal faana jiraatu, seexanni gaafa dhuftu miillaan mataadhaan mana isaanii keessa naannofte jechuudha dhugaa waaqa. Kana seexanatu godhe malee namni isatu godhe jedhee namni hin yaadu. Garuu waaqni dubartii kana akkuma godhe haa jabeessu malee baay'ee ulfaata dhugaa.